رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتو تا چاينالا كديجات وبشو هندي كيسان بدي جراتني أن هاجرا دوان اللي نجرا الحمد لله رب العالمين. جرتني المان رمو هندي كيسان بكدرتني ناجين كيا غار لجين كباموري اسم براها غيو بريان تيار اللي qabadhee isin dhiyaadhe warroonni yuutuubii fayyadamtaniif baay'ee tokko isin fayyada jedhee yaada. Inshaallah hundumti keessa yuutuubii kiyyaa Khadija Tuubee Show subscribe like share gochuu hin dagatinaa obboleeyyan tiyyaa. Isa kanallee immoo akka waliin geettanii itti fayyadamtan abdii qaba. Asumaanii gara hojii keenyaa deemna. Fakkeenyaaf Google Chrome keessa galee Google Chrome isa kana jechuudha. Google Chrome keessa galee YouTube keessan asiin banachuuf jechuudha. YouTube keessan banachuuf nuka jalatti diimtuu jalaa kanaan argitu keessa galtan kana kana waan ta'eef kana fida ture malee kanaafuu akkanatti fida jechuudha. Guutuu isaa bakka tokko walii qabe akkanatti fida jechuudha. Fakkeenya kanaan fida. Kunillee ni kaanitti bane fida jechuudha. Akkanatti fida jechuudha. Akka walii galaatti kun akkanatti fida. Akkanatti yeroo fidee yeroo jalqabaatiif yeroo mootuu YouTube keessan keessa galtanii ilaaltanii jalqabuma irratti YouTube keessan isinii fida. YouTube keessan isinii hin fidini bakka agartan kana karaa jalaa kanatti ifama. Agarsiisa isin agarsiisa kunoo karaa jalaa kanatti maktuubaat jedha Arabiin dhiifama. Kunoo karaa jalaa kanatti isa kana jechuudha. Isa kanarratti yeroo cuqaastanii YouTube keessan isinii baasa jechuudha. Kunoo YouTube kiyya isa jalqabaa kanarra jechuudha. Ifama shaashaa bal'isee waan jiruuf isa jalqabaa kana jechuudha. Isa jalqabaa kanarratti ifama karaa biraatti waan dalagaa jiruuf isa kanarratti cuqaasa jechuudha. Isa kanarratti yeroo cuqaase isa kanarratti banee keessaa ba'a jechuudha. Kun YouTube kiyya keessaa ba'a jechuudha. Amma akkanumatti banee keessaa ba'a. As akkanuma keessaa ba'a Google Chrome keesseene. Asiin immoo duuba kana dhaqee juwaala kiyyaa mataa gadaxaa yoo jedhu kun asitti naaf baname jechuudha. Dhufee asitti hin banadha. Akkasuma barnaamija asiin dura isin agarsiisa kunillee asumaan dalagaa jira jechuudha. YouTube keessan irratti akkaawuntii itti baafattanii akkaawuntii jijjiirtanii guyyatti hanga danda'ame tokko juwaala 2-3 yoo qabaattan sa'a 30 sa'a 50 akkas haga dandeettan tokko irratti dalagachuu dandeettan jechuudha. Otoo juwaalli keessan hin oo'ine osoo juwaalli keessan miidhaan irra hin geenne juwaalli dukkanaa'ee dalaga jechuudha. Juwaalli keessan dukkanaa'ee dalaga jechuudha. Inni barnaamiji kun mirri isaatu jechuudha. Kanaafiyyuu ammallee itti fayyadamaa isiniin jedha hundumti keessanii warri YouTube dalaytanii. Kanaafuu sa'aatii keessan daddaftanii guuttachuu dandeettanii ammallee bismillah ifama. Ammallee YouTube keessan keessa hin galtu ifama channel kiyya YouTube Khadija Tuubee Show kan jedhu subscribe like share gochuu hin raaffatinaa. Kanuma aansee YouTube kiyya banuuf YouTube kiyya akkatti yeroo banee kaduuba suni hin dhaabata bakka tokko hin dalagu jechuudha. Hin dhaabata YouTube yoo isin bantani hin dhaabata. Isin immoo maal gootu kana amma karaa jalaa kanatti sararri sadii wayii jira mul'atu karaa harka bitaatti jechuudha.
sarara sadii jira. Sarara sadii san dhooftu akkanatti isinii ba'a jechuudha. Yeroo inni akkanatti isinii ba'e mataa gubbaa isaa bakka YouTube mul'atu kana dhooftu akkana isinii ba'a jechuudha. Yeroo sanii gadi deemtanii dhiifama narraataa arabiin fayyadamaa jechuudha. Karaa ka gubbaa kanan dhiiftu ka gubbaa kana dhiiftanii ka itti aanu kana jechuudha. Ka itti aanu kana cuqaaftu jechuudha. Kunoo ka itti aanu kana الفتاحة في أرود الأبطال المتسابقة جرا إذا كان جوافت جوجودا إذا إتيانو كان جوافته يرو جوافنا كانت سنيبا فول جوالا كسنة ترتي جوجودا كانت سنيبا فول جوالا كسنة ترتي كانت سنيبا يرو كان سنيبا هنو جتا جوجودا إني جمال قصان أم أسيلة تويتان أسيسوتا يو سيساني كيرو هدام ملي كنا كرمتي جوجودا جوالا كيسان immoo waan tokko waan barbaadetti hojjechuu dandeettani. Ammoo isa kana xiqqeessuu jechuudha ofirraa isin ono gubbaa isaa kana qabdanii xiqqoo gad harkiftan adirra jalqabdanii jechuudha. Yeroo immoo ofirraa bakka tokkotti siisuu barbaadanillee karaa jalaa kana otoo hixan hin siqu ni bal'ata malee. Kanaafuu maal gootu amma nu kun bal'atee jira waan ta'eef xiqqeessa ofirra kun akkana qabdanii harkiftu gamanaas walitti harkiftu gamanaas harkiftu. Yeroo san isinirraa xiqqaata. Kanaafuu eessa ofirraa siisuu barbaadan bakka biraa osoo hin taane bakka gubbaa adii kana qabdanii harkiftu ofirraa bas kalaa siisitanii jubaala keessan kun gara cinaatti siisitanii hin dalaga jechuudha. Inni waan tokkollee waan inni dhaabatu hin jiru. Isin maal gootanii waan barbaadan jechuudha. Yoo jubaala keessan irratti hojjechuu dandeettan jechuudha. Waan feetan waan akka barreeffamaa waan akka mukaalimaa bakka waan tokko waan isin daangessu hin jiru jechuudha. Ammas malatti inni ima dalagaa hin dhaabbatu. Haga isin dhaabdan hin dhaabbatu. Yoo hin siisin ofirraa jettanii yoo ofirraa siisina jettanii maal gootu yoo ofirraa siisina jettanii gubbaa kana agartan jedhee yaada. Gubbaa kana agartan jedhee yaada. Gubbaa adii kana ifamaa. Gubbaa adii kanaan agartan jedhee yaada. Adii gubbarraa tana qofa qabdanii gama gaman harkiftu. Adii kana qabdanii gama gaman harkiftu. Bakki isin itti fayyadamtanii gubbaa kana jechuudha. Gubbaa kana qabdanii ofirraa siistu. Jalana yoo qabdanii dhiifama. Jalana kana yoo qabdanii jettanii hin bal'ataa. Sinigalee kana jechuudha harkifamaa gama gamana kana qabdan hin bal'ataa. Yoo bal'ifachuu barbaadanillee deebi'eetiin hin mootuyyuu gubbaa kana qofa ofirraa siisuu ni dandeettan. Gara biraatti isin irraan siqu. Xiqqisheessoo barbaadani daarii kana qabdanii achi harkiftu. Xiqqisheessoo barbaadan gubbaa kana gada xooftu. Kun waan xiqqishateef haara xiqqaatu waan dandeenyeef jechuudha. Akkasitti itti fayyadamtu obboleeyyantii. Yaa jubaala keessan isin jalaa hin jedhu. Shashaa tokko isin jalaan qabu waan feetan waan akka barreeffamaa fakkeenyaaf waraqaa WhatsApp fayyadamtan waan tokko barreeffama gargaarsa garagareetti waa barreeffamaan fayyadamtan dubbisaan mukaalimaan jechuudha. Hama rakkoon qabu fakkeenyaaf amma waan feetan irratti galtanii sagalee qabdanii sagalee keessan gadhiiftanii cufata. Yeroo akka daqiiqa waraabdanii cufata. Asuma irratti banattu jechuudha. Isinii galee asuma irratti banattu jechuudha. Kun amma dhoogorta akka hin deemini kunuutti banadhee tuubiin kee dalagaa jira jechuudha. Akkasii obboleeyyantii yaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ila liqa. Hundumti ilmaan Oromoo isin jaaladha. Rabbiif jedhe isinis akkana jaalattan abdii qaba. Assalaamu alaykum.